Kun sagantaa michuu waldaa beeksisaa fi maxxansa coqorsaan qophaa'ee isinii dhiyaatudha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa. Nagaa jirtu? Aflattoon akkam? Shaakalaa jirtu? Daa'imman fedhii addaa qabanoo gargaaraa jirtu? Baay'ee gaariidha. Galatoomaa. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa keenyaa. Har'a waa'ee ittisuuf haguuggii afaanii akkamitti fi yeroo kam fayyadamuu akka qabnu rakkoo miidhama qaamaa irraa mul'atu. Yeroo ilaallu qubni guddaan kun as gara cinaa vaayirasii koronaa ittisuuf haguuggii afaanii akkamitti fi yeroo kam fayyadamuu akka qabnu. Haguuggii afaanii yeroo fayyadamnu tokko jalqaba irratti harka keenya bishaanii fi saamunaan haalaan qulqulleessuu. 2 osoo fayyadamin dura tarsaa'aa kan qabaanne adda baafachuu. 3 kallattii yookiin roga sibiila qabu ol garagalchinee funyaan keenyarra akka oolu taasisuu. 4 kallattii adii kara keenya akka oolu taasisuu. 5 haala kanaan kaawwachuun laastikiitti gurra lamaan irrattuu galfachuun sibiilatti funyaan keenya irratti walitti qabuu. Afaanii fi funyaan keenya sirriitti haguugamuu isaatii fi iddoo banaan akka hin jiraanne adda baafachuu. Haala kanaan erga kaawwanne booda harkaan tuttuquu dhiisuu. Yeroo ofirraa baasnee gatuu barbaanne immoo harkaan duuba laastikii gurra keenyarraa qabnee iddoo qophaa'eefitti gatuu. Irra deebinee fayyadamuu dhiisuu. Xumura keenya bishaanii fi saamunaan haalaan dhiqachuun haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Galatooma. Har'a waa'ee daa'imman fedhii addaa qaban kan biroo qabannee jirra. Obsaan waliin tura. Daa'imman rakkoo walqunnamtii qaban. Daa'imman kun rakkoo miidhama qaamaa irraa mul'atu qabaachuu dhiisuu danda'u. Xiyyeeffannoon dhaggeeffachuun deebii kennuu yookiin yaada ofii walitti fiduun qindeessanii dubbachuu irratti rakkoo kan qabanidha. Daa'imman tokko irraa giinga'uu yookiin cabaquun irraa mul'achuu danda'a. Darbees daa'imman tokko irraa jechoota irratti qubee hin barbaachisne dabaluu yookaan immoo qubee barbaachisaa ta'e hambisuun jechoota irratti dogongora hojjechuu danda'u. Daa'imman kanaaf deeggarsi barbaachisaan isaaniif taasifnaan haalaan barachuu danda'u. Kaayyoon sagantaa kanaa mata duree adda addaa kaasuun hubannoo hawaasni waa'ee fedhii addaa fi hundaammattoo irratti qabu cimsuu, aflattoo barsiisuu fi hirmaannaa namoota fedhii addaa qabanii barnoota, hawaasummaa fi dinagdee keessatti akka babal'atu taasisuudha. Mata duree har'a barannu jalqabuuf waa yaadachuu qabna. Innis aflattoon harkaa fi fuulaan hojjetama. Kana beekna. Sababa vaayirasii koronaatiin harkaan fuula tuttuquun rakkoo qaba. Daa'imman miidhama dhageettii qaban odeeffannoo argachuu irratti rakkoo qabu. Kanaaf daa'imman kanaaf ibsa kennuudhaan deeggarsa gochuufi qabna. Innaa aflattoodhaan dubbannu harkaan fuula tuttuquun dogongoradha jennee isaaniif ibsuu qabna. Fakkeenyaaf aflattoo
abbaa, haadha fakkaatan agarsiisuuf fuula keenyarraa xiqqoo fagaannee agarsiisuu qabna. Haga vaayirasii koronaan badutti harkaan fuula tuttuquun akka hin danda'amne ibsuufii qabna. Fuula ofii tuquu barbaadan yoo ta'e jalqaba irratti harka isaanii sirriitti dhiqachuu akka qaban ibsuufii qabna. Kana sirriitti isaan akeekkachiisuu qabna. Aflattoo yeroo darbe biranne keessatti qubee qubaa adda addaa hojjechuun hojii manaa fudhannee turre. Hojjettanii akkam ture? Qormaanni ni cima moo salphaadha? Abdiin qaba baay'ee isinitti salphatee jira. Deebii haala salphaa ta'een kennitanii jirtu. Gaariidha. Namoonni tokko tokko kan barreessitan salphaa ta'uusaa sirriitti shaakaluu keessan immoo keessan kan agarsiisudha. Amma deebii waliin haa hojjennu. Gaafiin jalqabaa maal ture? Qubee A fi S gidduu garaagarummaa maaltu jira kan jedhu ture. Boca qubee A yoo ilaallu qubni guddaan yookaan immoo qubni abbuudduun cinaa kana haala kanaan jira. Kanaaf garaagarummaa boca qubee lamaan kanaa quba guddaa yookaan quba abbuudduun inni cinaarra ture jira. Qubni qubee A'dhaaf qubni guddaan yookaan abbuudduun cinaarra jira. Qubee isaa yeroo agarsiisnu garuu qubni guddaan fuuldurarra oolee haala kanaan quboottan afran hammatee jira. Isinii galee baay'ee gaariidha. Namoonni deebii argattan baay'ee gaariidha. Lammaffaan bocni qubee U fi qubee H wal fakkaataadha. Garuu kallattiin itti hojjetamu adda adda. Qubee H dalgadha. Dalga hojjetama. Kallattiin qubee U garuu asii oleedha. Uun harka keenya ol dhaabneetu hojjenna. Kallattii isaaniitiin adda adda. Kanaaf haa hojjechuudhaaf ol garagalchinee hojjenna taanaan dogongoradha. Uus dalga hojjenna yoo ta'e dogongoradha. Isinii galee sadaffaan qubee maa fi qubee naa gidduu garaagarummaan jiru garaagarummaa bocaati. Qubee maa quba sadeen gidduu keessa jiran quba guddaarra ciisuudhaan agarsiifamu. Qubeen naa yeroo agarsiisnu quba lamaan quba guddaarra haala kanaan ciibsuun agarsiifna. Argitanii? Afuraffaan qubee O fi qubee E gidduu garaagarummaan jiru Oon giingodhuma
haala kanaan quboottan hunda walitti marsinee cufuudhaan agarsiisna. Yoo ta'u garuu quboottan afran haala kanaan dachaasnee quba guddaa yookaan quba budduu jala haala kanaan cibsineetoo agarsiisna. Akka ootti giingoo miti yookaan immoo akkasitti rarra'ee hin agarsiifamu. Qubee kaa fi qubee paan wocni isaanii wal fakkaataadha. Lamaanuu haala kanaan hojjetamu. Garuu adda addummaan isaanii kallattii isaaniiti. Kallattiin qubee kaa ol quba lamaan haala kanaan ol dhaabnee agarsiisna yoo ta'u, qubee paa garuu haala kanaan fiixee qubaa gadi garagalchinee agarsiisna. Qubee uu fi qubee vaan garaagarummaan isaan qaban kan hojjetaman qubeedhuma lamaaniin hojjetamu. Garuu qubee uu yeroo hojjennu quba lamaan walitti maxxansinee hojjenna. Qubee vaa yeroo ta'u garuu quba lamaan adda bannee agarsiisna. Kanaaf garaagarummaan isaan gidduu jiru quba lamaan gidduu banaa jiraachuu fi cufaa ta'uu isaati jechaadha. Galatooma. Sirriitti hojjettaniirtu. Jabaadhaa. Har'a qubeewwan hafan dabalan. Qubee afaan Oromoo keessaa qubee afaan Oromoo keessa jiran keessaa kan hafan qubee dachaa kan ta'anidha. Qubee caa fi haa walitti qubeen lamaan kun walitti dhufuudhaan iddoo tokkotti haala kanaan yeroo dubbifaman qubee chaa quba lamaanuu iddoo tokkotti haala kanaan quba lamaan ol dhaabnee quba lamaan immoo quba sadeen hafan haala kanaan dalga goonee agarsiisna. Gadi siin garagalchinu haala kanaan agarsiisna. Sinii galee qubee dhaa agarsiisuudhaaf qubee haa fi daa walitti finnee inni kun haadha. Lamaan ni walitti finneetu agarsiisnu haala kanaan dhaa agarsiifnaa jechaadha. Qubee shaa. Qubee shaa agarsiisuudhaaf qubee saa fi haa walitti finnuudhaan iddoo tokkotti inni agarsiisnu haala kanaan agarsiisna. Quboottan kun lamaan haa agarsiisu haala kanaan agarsiisna jechaadha. Qubee nyaa agarsiisuudhaaf qubee naa fi yaa walitti finnee haala kanaan dursa naa kunni ishiin kun immoo quba yaa agarsiisti. Haala kanaan hojjannee quba xiqqoo bakka yaa ol kaasna.
haala kanaan quba xiqqoo qofa ol dhabnee jara kan gadi qabuudhaan qubee nyaa agarsiisna. Qubee tsaa haala kanaan agarsiisna. Taa fi saa lamaan walitti fidnee cimdeessinee haala kanaan tsaa agarsiisna. Qubeen xumuraa qubee phaadha. Qubee kana immoo phaa fi haarraa ijaarraa yoo agarsiisnu phaa haala kanaan hojjenneetu saan booda quba xiqqoo haala kanaan itti daballa. Qubeewwan kana haalaan isin shaakala lama qubeewwan lama walitti hidhee ijaarraa haala kanaan isinirra deddeebi'aatii shaakala dafnee hojjechuudhaaf yaalla. Chaa aa nyaa tsaa shaa phaa hundaa sirriitti agarsiistanii manatti qubeewwan kan irra deebi'aatii yaaluudhaaf yaalaa. Har'aaf xumurreerra. Galatooma. Haga torbaniititti nagaan tura.